بوسي تاي بلا نربوسي تاي مازر تو هاي بلوشم eegaa hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana jechuudha har'ammoo mana akkaawuntii deemuuf jira akkaawuntii yakaa baadiyyaarraa gara magaalaa erga galtee bubbulteerti amma achi dhaquuf deemaa jirra jechuudha kaameraa keessa namni hin galle baay'eedha namni wajjin deeme haa ta'uuti ani nama kaameraa keessa galchuu hin barbaadu fedha nama akka kiyya dalagaadhaan ol qabatee keessa galchee malee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatsin jaana bira bareeda alhamdulillah. Eegaa erga asallaa geenne anikaa yeroo baay'ee yeroo asallaas ta'ee bakka kamtu jechuudha yeroo baay'ee viidiyoo gizee godhu nama dirqee viidiyoo keessan galchullee hin barbaadu keessattuu maatiillee jechuudha maatis ta'ee nama biraas ta'ee keessa galchuu hin barbaadu yoo sagantaawii inshallah of dura mootu hin beeku agamma garuu waan akkasii hin barbaadu waan hojiin ala ta'e waan hojii wajjin deemuu ta'e jechuudha ni galcha akkasii walakin naafuu ammaan tana kun akkuma argitan kana ani haadha lamaan qaba alhamdulillah rabbi umrii isaanii naaf haa dheeressu umrii hawwata keenya hunda rabbiin nu haa dheeressu isiniin jaa kanaafuu ammaan tana akkaawuntii bira deemuuf deemaa haadha tiyyaa bira jechuudha akkaawwan tiyyaa gara abbaatiinis akkaawwan haati abbaa kiyyaa ni jirti gara haadhaatiinis haadha tiyyaa ni jirti akaakaawwanni kiyya mootu rabbiin jaannataan isaan qananiisu isaanii gara akiraa deemanii jira jechuudha akkasii ammaan tana akkaawwantii bira dhaqnee zihaarree taphannee du'aayee fudhannee deebina akkuma argitan kan ispaaltii ceenee jirra asallaan hedduu takka irraa fokkatee jira diigamsi kun jechuudha yaa jijjiirama isiin qabdi garuu amma diigamsa kanaan wanni tattaate jechuudha mana barumsa pirippii bira jirra fakkeenyaaf pirippiin duraan akkanaa miti amma mana barumsaatu fakkaatu haa ta'uti ammaan tana baajaajii qabannee deemuuf deemna bakka deemnu kana jechuudha gara silingoo deemuuf deemna ganda sani jechuudha gara akkaawuntii jirtu gadi hidhata dhiqqoo mana warra kiyyaati irraa dhiqqoo gadi hidhata garuu hidhata fagoo miti haa ta'uti immoo gadi siqaa እናንተ ijoolleen akka hoo baratte akkam taate isimaa gadhiisuu didanii isiniin jaa akkuma argaa jirtan kana bakka hedduu itti tole duraan ani jechuun hin dhaqa matii bira maashaallah yeroodhaan dhaqa dhaquu fedhe taanaan ka'ee dhaqa jechuudha hedduullee natti tola kanaaf ani hiriyaa olii gadi nama wajji deemuu hin qabu waan ta'eef hin barbaanne hin qabu yeroo natti tole yeroo nafeesse ka'ee haadha tiyya bira deemaa si wajjin bashannana si wajjin yoo haasa hedduu natti tola hiriyaan tiyyaanii waa hundi tiyya haati tiyya akkasumas akkaawuntii illee jechuudha kanaafuu ni dhaqa jechuu kiyyaa kanaaf ammaan tana yoo achi dhaqemmoo akkaawuntii bira ni dhaqa akkaawuntii illee waliin dhufti garuu illee hin dhaqa yeroo hundamaan ofirra deebi'ee guyyaa muraasa ta'e malee hin beeku haadha tiyya bira dhaqee dhimma bakka addaa witiif ofirra olagaloo deebi'ee malee jechuudha sa'aatii minaan nama dhaqqabsiisa garuu haadha bira dhaqanii olagala deebi'uu namatti ulfaata haa ta'uti ijoolleen torbaan lamachi teettee turtee aslaala baajii keessatti kun akka isaanii wajjin zanaafataa jiranii dhiqqoo masiirris ni galchee amma sanii booda achillee dhaquu maal jaalataniiti miti akka bira jechuudha ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen eessuma kiyyaa ni jirti isaan ijoollee barbaadan tabbaa feetee utaate ka ijoollee barbaaddi gibbii san keessa immoo ijoollee hedduu jira ka ullallee gibbiin bal'aa waan ta'eef achi taphatan kana waan arganiif harmee bira yookaan haadhatii bira dhufne taanaan osoo anuu muddamee achi dhaquu baadhee achi haadhan dhunaan jiran jechuudha akkaawuntii bira kanaaf baajii kontiraatuma qabannee balbalatti nu buusu yaabbannee deemaa jirra jechuudha hordoftoota kiyyaa ganda maal akka jedhamu hin beekne garuu gara silingooti gara silingoon beekani amma maqaan irraa addaa yoo ba'eef hin beeku kun akkuma argaa jirtan kana gammoo baajii keessa jira cinaan isinii waraabaa jira malee guutuu waraabaa hin jiru gadi beellee osoo waraabee jechaa jira keessa geessanii galee bakka yoo waraabuu barbaada akkas barbaada garuu namni namarraa waan hin hubanneef ammaan tana viidiyoo akkana badhee keessa waraabu kana onni ittiin qabu akkasuma irratti hin bu'u maaliif gaarii miti jechuudha kanaaf haa ta'uti amma kun ogeennee naannawa geennee gadi buunee
Kunoo safarri kunoo kana fakkaata baay'ee isinitti mul'atu baatu. Naannawa kana baay'inaan nama baadiyyaa gara magaalaa galee naannawa kanatti ijaarrate namni baay'inaan jechuudha. Maaliif yeroo isaan ijaarratan san qarshii xiqqoodha lafti yeroo qarshii 300 hin bitamu. Fakkeenyaaf lafti amma akkaawuntii keessa jirtu kun yeroo sanitti qarshii 300 moo akkam bitame kaaree 400 akkasiin gaha. Kanaaf namni hundi naannawa kana jira jechuudha. Namni baadiyyaa irraa ol galee baay'inaan naannawa kana jira. Maashaallah gibbiin baay'ee bal'aadha. Kaaree 400 jechuun liqqaa miti jechuudha. Gibbii lama jechuudha. 200 amma yeroo ammaa kanatti jiru. Adaamaa keessa fakkeenyaaf amma 180 jira, 200 jira, kaareen 500 jira. Kaareen 500 san keessa iyyuu jiraatamaa miti. Irra gibbii tokko hidhamee kun amma maashaallah laalaa maashaallah tabaarakallah. Kunoo kana fakkaata hedduu namatti tola margi maashaallah baay'ee bal'aadha jechuudha. Gibbiin gara tokkoon irratti ijaaramee finishiing irra jira. Asitti sareen nutti dhuftee akkamitti akkan sodaadhe sareen jechuudha. Nama hin beekne hin ciniinti nama hin beekne jechuudha. Namni kun waan duraanuu achi dhadhaqa waan ta'eef warra sallaa ana na ciniinuu malti jedhee hedduu sodaadhe iyyee jechuudha. Sagalee keessaa mure malee sagalee keessaa mure malee kabadaa iyyee እና sareen hin dhabamtu bakka gibbii bakka ani beeku namni onni kunneen sareen ni guddisa akka saree bashurree hin dhabamtu jechuudha. Akkasii ol gallee viidiyoo waraabuu jidduumaan dagadhe ol gallee haasofnee taphannee teennee yaane garuu viidiyoo hin goone yoo achi gadi ba'u dhiqqoo viidiyoo godhee asitti maamaa buskuutii bitteetiin ijoolleedhaaf kennite immoo bakka asitti aartee jirti walanqateef na fakkaata akkasii yaadde ijoolleen ullallee ni jirti. Ijoollee taawwanii kennite taanaan qasuma ol fuula guurti akkana gibbiin kana fakkaata. Hundumaa fondi keessanuu laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Maashaallah as keessa waa hedduu jira. Qorichi michi ka barbaadu fa'aa argadhe asitti boqqolloo hedduu jaaladha. Naanta boqqolloo alatti gibbime keessatti jechuudha. Akka hoti agartanii bashurree sareen hin dhabamu mana akka hoti kan beektanii hundi keessanuu. Maal jechaa jira boqqolloo gibbii keessatti waddee hedduu mi'aa ture bakka fooliin isaatu adda ture nyaadhe michiin woomasan nama deessite wallaahi hedduu bakka woomasan na hoosise jechuudha. Ima beekaatuma jechuun aduun hin jirtu gibbime keessatti shakkaatuma waan alatti nyaatan kana hin danda'an buuna illee alatti gisee akaayee afurii isaatiin immoo gabbee michiin na dhoofti. Innaa as keessa qoricha michii argee maashaallah ta'e maddaamiin jira qorichi michii jira bunni jira waa hedduu jira as keessa biqiltuun achi siqee nu raamne malee. Hedduu natti tole eegas achi siqee qoricha michii naamuri jedheni daa'ima keessa seeni naamuri jedheni kun qoricha michiiti kuni isa san kama barbaadu argadhen isiniin jaa gibbiin namatti hin tolu maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola gibbiin akkana bal'atu kan waa hedduu keessa dhaabanii ka hedduu namatti tolan hedduu jaaladha gara kiyyaa biqiloota kanaa uumama dhaaban kanniin garuu inni kasirritti itti toleetiin tolu yoo gibbiin lafa ta'eetiin gibbii keessatti jechuudha. Amma meeshaarra dhaabnaan fakkeenyaaf lafarratti ta'e hedduu tola. Ammoo sa'aatii kana sa'aatii bahaa jirru kaawwan garaagaraa hojjennu isiniin horaamneen barbaachisu jedheetumaani. Asitti gisee akkuma ol seenetti rooba addaa wayii roobee hedduu roobee jira kaasallaan beektanii roobaan bunni illee ni jira as keessa zayituunaan jira xeemaddaamni immoo maashaallah bunaan dhuguuf maashaallah hedduu namatti tola. Akkan isiniin jaa rooba roobee gartanii xeemaddaamni maashaallah tabaarakallah. Hedduu gisee akkanatti lafatti dhaaban kana ni jaaladha garuu kan magaalaa keessa lafti akkana bal'atu waan hin jirreef mukarratti ka dhaaban sun yeroodhaaf bareedee biqilee eegas boodee booda immoo ni bada jechuudha akka lafaasan. Wanni ittiin tolu ima ta'a garuu akka kalafaasan sirriitti faafaa jedheetiin biqilee bakka ga'u hin ga'u jechuudha yeroo booda ni xoolaga akkanatti jaawwatatti ittiin bu'aara shaashambaa jedhaan laayikii godhaa ta'uu turan geessite ol deebite gitti mana ol deebisne yeroo waan ta'eef jennee ofirraa deebisne gitti mana kunoo lakaraan booda jira fitti kufee oole na akkasii hordoftoota kiyyaa viidiyoon siyyata akkuma ittiin bohaartaniif malee waan biraatiif miti kun ammaan kana balbala kana jiru akkamiin osoo hin beekne sagalee baase innaa akkasii sitti mucaan waadaadha kiyyaa makiinaa wayii rooba makiinaa kamiin dhimma kanaaf isaan mi'eessi jennee ni gudduma rooba turullee barbaanne garuu roobni illee adulleen dhihee sa'a tokko ta'uuf akkas sa'aatiin kun sa'a tokko ta'uudha booda immoo konkolaataan azaa waan ta'eef daa'imman illee qabannee jirra.
kanaaf makiinaa saniin deemnee gara manaatti deebinee eegasii viidiyoo kanatti aansinee gara viidiyoo kanatti aansee Adaamaatti eegaleen booda viidiyoo isinii godhaa waan barbaadan karaa WhatsAppiitiin na dubbisaa isiniin hordoftoota kiyyaa kun ammallee roobni eegalee jira eega makiinaa keessa nu seenne haa ta'uuti amma makiinaan balbalbanti nu buusti waan ta'eef rakkoo miti asallaa hedduu qorraa hedduu takka roobaa bakka ganama baasu keessatti warri biyya ho'aati achi dhaqe akkanatti jechuudha gaduma bahuu kana ceema bakka gaduma hanbahu haga ka'ii gabbayii ka'ii waalallaalee gamaatti yenaan jettu fa'a hin bahu bakka hedduu ceema natti qorra akka badalaatti qorra akkana siinja sa'aatillee osoo isin hin beekin osoo isin lafaa kaatanii bunudunee osoo achirraan siqen sa'aatiin gamadhee kan argitan jechuudha. Akkasii maatii biratti akka sa'aatiin dafee deema. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kee kanuma fakkaata. Inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Like share gochuu hin dagatinaa hundi keessan subscribe godhaa. Hiriyoota keessan irratti share godhaa. Inshaallah viidiyoo babbareedaa qabadee akkasii dhufuu mata akka shakkii hin qabu. Akkasumas mana keessatti illee waan tokko dalagaa viidiyoo tokko akkuma duraa saniin beektanii walitti deedachaana. Kanaaf hundi keessan like share gochuu hin dagatinaa. YouTube kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii akka taatan kabajaa fi jaalalaan isin kaafadhaa warri jalqabarraan waliin turtanii isin hundi beektanii laayikii itti roobsaa isin hin jaagatee mata akka laayikii gootan isin gootan hin jiru akkasumas viidiyoo laaltanii waan isin fakkaate yaada keessan barreessuu dandeettanii qeeqallee ta'uu danda'a yaada bareedas ta'uu danda'a lakki kana sirreessi kun gaarii miti kun bareeda itti fufi waan isinitti dhagahame jechuudha ani qofti jedheef osoo hin taane waanuma dhugaa isinitti dhagahame gize viidiyoo kiyya laaltan achi jalatti barreessaa yoo kan an sirrirra hin jirre ta'e ni sirreeffadha yoo bareeda ta'e immoo daranuu bareeda hojjechuudha deema kanaafuu yaada keessan barreessuu hin dagatina namoonni gaafii garagara na gaafattan gara keessaatiin hujii ituma jira jechuudha namoonni barbaadan heeroo jettanii waan barbaadan ajajatu dandeettanii uffata ta'ee shiitaaf shaarbii ta'ee shiita qofa ta'ee uffata dhiiraas na biratti ni argattan namoonni barbaadan shaalii garagaraa aspeezaa garagaraa kan barbaadan jechuudha lakkoofsi kun asirra sinikaa sagaleen ima sinikaa isin jalaa hin qaba baay'een keessan sagalee yoo qabananuu bahuu bilbilli keessun hin dalagu jettanii kun asirraa fudhaatiin na dubbisaa barreeffamaan kun asirra sinikaa'ee jira viidiyoo kiyya akkuma isin bira ga'een immoo laayikii tuquu hin dagatin akkasumas wanni tiktokii kiyya azzala isinii kaa'a liinkii tiktokii kiyya azzala isinii kaa'a liinkii san gadxuu waatiniin tiktokii kiyya fooloo godhaa warri viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu isin eegaa wallahi maaliif jedhee hin beeku isin eega jechuun ni ilaala jechuu barbaadeeti maal gootan seetan liinkii azzala jiru koomentii tokkoffarra jechuudha ka tiktokii kiyya azzala isinii kaa'a isin liinkii gadi tuxxan TikTok irra isin fida follow gootanii viidiyoolee kiyya laaltanii bira dabartanii follow giza gootanii viidiyoo tokko laaltan TikTok irra YouTube irraan dhufe jedhana barreessa eshi hordoftoota kiyya akka sinjaa follow 5,000 ta'a 4,900 foyirra jira 4,800 foyirra jira kanaafuu mee namni 200 haftan viidiyoo kana imalaaltan jedheeti yaada namni 200 takka kanaafuu isin hundi keessanuu follow godhaa ishee kallattiidhaan illee shiitii garagaraa barbaadan achirraan live irratti gurgura waan ta'eef achirraan irraa bitachuu dandeettanii waan barbaadani waan akka uffataa jechuudha meeshaa kaawwan osoo hin taane uffata shiitii kanneen live irratti gurgura waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu follow gochuu hin dagatinaa TikTok keessaniin warri feetanii jaalatanii chaanala kiyya hordoftan hojii kiyya na deeggartan na jajjabeessitan hundi keessanuu galatooma ulfaadha halkan kairii keessanaaf bulaa isiniin egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaan faaya isin jechaa nagahaa natura isin hordoftoota kiyya hundi keessanuu galatooma ammallee irra deebiidhaan galanni keessan dachaa isin hundi keessanuu isin galateeffadha maaliif hojjettan egaa yaanni keessan hamileen keessan asin nagahee jira rabbi gaditti jechuudha ammallee mootu isin wajjin gara fuulduraatti imallaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu ammallee itti fufaan isin yaada keessanitti nagaan natura